الله وبركاته. كم يجول ورمو jirtu fayyaa keessanii jabaatanii siin jira baga jiraatanii. Arraan tana aappii zeeniidha. Zeenii dalaguu maal jettanii shabakaa zeenii ka bilaasha dalagaa jiru isinitti agarsiisa. Shabakaa san fayyadamaa isiniin jira. Shabakaan kun yeroo hedduun dalaguu jedhaniitiin bira taramee jira. Dalagaa jira garuu aappichi seeraan dalagaa na hordofaa isiniin jira. Wanni gootan pilaastorii keessa seentan jechaadha. Pilaastorii keessa seentaniiti itti caantan jechaadha. Pilaastorii keessa seentaniiti kino sarchi gootan jechaadha. Sarchi yoo gootan 24 kiliin jettanii kileen VPN jettaniini laayit jettaniini kunoo kana jechuudha. Kana isinii baasa. Kana gaafa isinii baasa sarchi gootanii kana jechuudha. Kunoo aappichiin agartaan jedhee yaada kana install gootaniiti. Kalaas install yoo gootan booda akkamitti akka isinii hojjetu na hordofaa jechaadha. Shabakichi kunoo shabakaan isa kana jechaadha. Kunoo shabakichi isa kana. Shabakichi isa kana gachu qaastanii shabakaa aappichi isa kana. Amma kun na dalagaa jira sa'aatii kana waan ta'eef zeen irratti jechaadha. Daataa keessa zeen irratti deebistanii dalagaa jira yoo kana buleef kana jechuudha. Amma sa'aatii kana kun jechuudha. Amma irraa deebi'aa jechuudha. Keessaa bayaa jechuudha. Isin agarsiisuudhaaf kunoo akkanatti jira. Amma laala yoo hojjanne akkanatti ta'a jechuudha. Yoo hojjetu immoo bulee ifaam yoo hojjetu amma immoo diimaa ifa jechaadha. Agartanii kinoo diimaa akkanatti ifaa jira. Haala kanaan bakkee kanatti immoo disconnectededha. Disconnected gaafa kana hin dalaguu jechuudha. Kun gabaabumatti asuma dhuftan jechaadha. Laaxoolii isin as dhuftanii bakka kana cuqaastan lakkoofsa 8 kana. Alaabaa kan inni agartan jedhee yaada best 3 farkaa kana 1 2 3 jedhee haga 8 jira. Alaabaa tokko 8 kana keessaa tokko 8 kana irra deeffattanii eega irra deeffattanii booda alaabicha gara jalaatitti aanu tartan ka alaabaa sudii ofirraa qabu kana cuqaastan. Alaabaa baay'ee waan asirra jiruuf hin agartanii. Alaabaa kanniin keessaa alaabaa Saudii firii zeen ka jedhu jira jechuudha as keessa. Eessarra naa dalagaana yeroo duraatiif shabakaan kun yeroo muraasaaf eessarra dalagaa ture. Kinoo Saudii zeen firii ka jedhu kanarra dalagaa ture jechuudha. Saudii zeen firii lakkoofsa 3 afoo qabdu tanarratti dalagaa ture jechuudha. Ammaan tana garuu ana kamerra naa dalagaa jira. Ammaan tana anaaf asitti naa dalagaa jira. Isin garsiisa. Anaaf kinoo anaaf asirra naa dalagaa jira. Kunoo Saudii zeen qubee vaabaa lakkoofsa 3 kana agartanii asirra naa dalagaa jira jechuudha. Isinillee alaabaa kan akkana keessaa filattanii yoo isinii dalage Saudii zeen firii sirii kan kanarratti hin dhooytanii hin laaltan. Yoo isinii dide immoo qaxxitama kaana irratti naa dalagaa jiru kanarratti laaltanii jechuudha. Kun kanarratti jechaadha. Hin agartanii akkasii waan isin dhibe gaafachuu hin dagatinaa. YouTube jalatti isinii gadhiifama. Amma cuqaasee alaaxoolii jechaadha isin agarsiisa. Cuqaasee isin agarsiisa jechuudha. Diimaa ifu kana bulee akka ta'uuf jechaadha. Dalagaa jammaru amma mee ilaalla. Kunoon 3/8 fi Saudii zeen VB3 kan irra galfadhe jiraami. San booda immoo eega kanneen irra galfadhe dhufeetuma garaacha kana gadi tuqa jechuudha. Laala akkatti dalagu qallaali matte jechuudha. Birrii takkaan malee akkanuma dalagaa jira jechuudha. Irraan badu baqa. Yoo irraa badallee kitte kana gatutu ta'e connected jedhu qaba malee disconnected yoo dhe hin dalaguu jechuudha.